إنا لله وإنا إليه راجعون. فيديو كان قلبي نمج أبسم يولين تنوزو سعودي عربية را عربية دي ما جرتوتي يون ونودي المنامات لا اللي كانت ترمد ميغون دون المنامات أملا أكمل محمد جني كمال محمد جاني كنا غير كافي كنا لا كنا لا غزوة جرو والله قدر المنامات namoota danuu dooniin osoo saawudi arabiyaa irraa gara biyyaatti as galaa jiraniin isaaniin garagalte kana keessa nama tokko qofa Kamaal Mahammad jedhanii Harargee lixaa ta'uu isaa dubbatan malee namoonni kun hedduudha. Rabbiin isaan hundaafuu haa araaramu jennam. Yaa Rabbi rahmata keetti dhangalaasi. Ramadaana kana keessa gadda akkana arguun qalbii nama cabsa. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وادخلهم الجنه وقهم فتنه القبر وعذاب النار. obboleeyyan keessan kanneen duutii isaanii haala maleedhaan aakhira man kanaaf marti keessanuu ramadaana kana keessa du'aa godhaaf jenna. Rabbiin jireenya jijjiirra jaanii jiruu nama jijjiiramuunis ni jirti waan ta'eef akka jiruu isinitti hin jijjiirre akka jireenyi fuula isinitti hin jijjiirre isin haa taasisuum. Namoonni viidiyoo kana argitan martinuu ijoollee tanaaf rahmata kadhadhaa araaramallee kadhadhaaf isiniin jenna. Rabbiin gabroottan isaa warra jireenya jijjiiruuf biyyaa bahee garuu duuti bifa kanaan itti dhufte. Ramadaana keessa ruheen isaanii gara Rabbii ol baate kun yaa Rabbi dilii isaanii araaramiif. Yaa Rahmaan yaa Rabbi warroota jireenyaaf jecha bahanii haala kanaan godaanan kanam yaa Rabbi fuula keetti tole.